Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kennatu bunti keessanuu salamtaan xiyyeetan onnee irraa kaate isin haga isin jechaadha. Egaa akkuma beekamu waan keessa tures koo qabdanii kennaan har'aan tana maalirra jira jechuun keessan hafan qabu. Egaa naa fi haati mana kiyyaa isin addaan ba'anii abdanii saniifuu gartee har'aan tana saahiba kiyya tokko irratti bilbileetiin intala sanillee Najibisanii turanii ijoollummaan saahibaatiif qulqullu intalti duraanii sun akka nama guddaa haadhateen taatu dhaaniitiin na jibbisiisanii. Egaa kun har'aan tanaa Aliin saahibni kiyyaa intala naa fidee jira. Akkasuma mana kiyyatti waliin argamna. Alii asumaan gaa hordoftoota salaamtaa jechaani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kennaa YouTube akkam jirtu nagaa fayyaadha. Fayyaan keessan maal fakkaata? Numa jirtanii? Akkasiiti har'aan tana kennaa biratti argameetiin jira. Kennaan hedduu rakkoo adda addaarra ture. Rakkoo adda addaarra isuma wajjin baadhachaa deemaa jirra jechuudha. Har'a garuu intala dheengadda waliin agarre san ichitti ofirraa dhiifnee har'aan tana isiin sana hin taane jaanii hoggaanii fi anilleen naaf hin taane anilleen. Kanaaf ammaan tana intalli waan hin ta'iniif jecha isii tana fideetiin dhufe. Waliif ammoo wal baradhaadhaatti wal qayyalaati. Egaa akkuma beekamu intalti duraanii san hin taane jeete kun Aliin saahibni kiyyalleen dubbachaa ture. Har'aan tana intala maal fakkaattu buskutee ajaa'iba naaf fidee jira. Eenyu maqaan Komli. Caaltuun ajaa wallee. Qoflee wayii dirqiidha gaa'u. Isii keessaa dhufu hamra dhaabbaddu. Caaltuun ajaa wallee. Caaltuu anis kennaan anjaani. Kennaa. Hangam keessa silaa eega dhufte biyya tana keessa? Wallee ajaa dhufa xiqqishu bobbilee garuu ijoolleen turre bakka xiqqoo bobbilee wallee hin jedhe. Aliin siimee ture waan silaa duraan jira. Quba qabdiini. Kumaan qabaan isaa nun qabiin quba qabna. Garuu akka Sanumaa isiin egaa naa fi haati mana kiyyaa duraanii haati waliin jirru addaan baanee turre. Isaanirraa ga'anis yeroo gabaabaa keessatti inaada waan jedhamu takkaa jira. Masaan duraan qabaala kana hedduudha. Anis bultii ijaaruun barbaada. Ati hoo akkam silaa hallee qabdaa bultii ijaaruudhaaf? Egaa dabaatu nu garuu silaa hangam takamee yookaan akka legeessamu akkam garuu. Illaa nummaan tana waggaadhaa miti barammaa eegaa addaan baane guyyumaa waa xiqqoo. Isinillee deemtee jirti waan ta'eef san boodallee yoo takka fideetiin ture. Aliin kaasaa ibni kiyya jira miiree intalti tun akkana jeeti na dhiisisise isisanillee dhiiseetiin ture. Saniifoo haala saniin siyuu naaf iyyuu ta'e beeka kaatti dhaammaddeetiin ture. Akkasii jechuudha. Ayyee rakkoon qabatee naa taatee jirta. Ammoo yoo fi haadha keessa natti ibsu baatte bultii leessu ittiin ijaaruun nan fira beektaa? Atummaa keessa natti hin deemnee bakka asitti marchuu galan siin jaa. Hin deebisu isiin deebisu. San hin deebisu. Saakkuttee bara ammaan tana waliin kolkaadha. Kolkaa baasuudhaani. Kolkaa baasuudhaani. Amma irraan tana. Rakkoon qaban kolkaas baasu tokko bakka atummaan nama jajjabaa tokko taatee maqaan wajjin jiraachuu dandeesse. Nama kolkaa isa baasu ta'uu dandeessaa jechuudha. Anallee nama waan gaarii hojjete na godhuu qabda malee. Nama waan gaarii hojjete isin lameen kana fuula duraaf bar isaa waliin nu fide. Bar isaatu kanatti biqila keenya qabsiisee jettanii. Siyaasa hundi dirqama sana. Akkana haasofitanii barbaada malee. Intala nagayaatiin siin jee bara madura siin hime akkuma siin himetti. Intala nagayaa intala Naataatee jirti waan. Naataatee jirti. Waama hundaanuu jechuudha. Laal wal qixxaattuutii siin jenne. Rakkoon qabu. Akkanatti na beeki gaana saahiba kee. Saahiba kiyya wallahi sirraa faaseetiin jira. Ani beeki maantana yoo gara kennaatiin dhufte dirree lolaallee yoo seeni naan jaan numaan seena. Numa seentee. Hanga lubbuu ta'etti horii kanaaf baate. Eegaa. Dhugaadha saniifuu haati ammaan tana biyya tana keessaa hangam takkaan ture naan jettisa? Wallahi garuu xiqqishoo baati 8 jiran baati 8 jira. Baati 8 jirta. Ayyeegaa waan gaariidhaati. Dila lakaati mana arabaa jirti moo? Mana arabaatiin jira laa. Mana arabaatiin jira. Ayyeegaa takkasiitti kaatee kun anis kaarraan tana harkadheetiin jira tanaaf taatu ta duraanis san kaati isinumaafuu waan taane na fakkaatti koomentii jalaan yaada keessan gizee ilaalu kun harraan tana bareedduu caaltuudhaan harkadhe
asumaanuu baate alii kiyyaattis galatoomis hin jechuu barbaade. Allama gan qobla allama gan Galatoomi dilana na rakkachuu keetiif. Ay yooni si irra kan maali eenyuuf irra kan daawwa miti. Mataa kiyya gubbaadha jirta. Garuu immoo Ayyee. beeki sirni ati irra kuttisan hedduu sammuuti jana jeequ jira halkanis guyyaa sirrii baan dhabaa jira. Maaliif akkamitti kennaan isaa inni kiyya dilana rakkataa jeetiin. Awwaaniin keessa qotiisa quba qabdaa mire. Akka hamaa keessaan dabree inshaallah katee ammaan tana. Amma laal gaafun olaal jannataa fi azaabninis waluma bira jira agartee. Walumaa bira jira. Awwaata deenggaddaa sun boo intalti barreessan cinaachuma waluma dabsitee waan taane. Maali? Barsan miciyyoon bar qaama wanni waan ta'e qabdu. Dur wal beeyna. Telefoonuma wal beeyna gaa laakiin qaamaan takka wal bira dhufne. Irra bilbilee akkana jechuun kallattumaan dhufte beekte. Harakaata illee goone isinis. Akkasii beekaa. Dhufte beekta. Waggaa dhuftu gaatee isinis gaatee waa hedduu diresii miti kaanii yeroo sanitti dhumaan fudhayeetiin ka'e aliinis kan taane tun yaaboo sana intalti. Ogusun waan dalaalinni. Hin taane tun intaltini. Intalti qaamni sun dilafee fakkaata qalloodha akka malatti beekte nama guddaadhaati. Akkasittiin dhiisee beekta. Bara waggaa lafaa kaatu shakam jettee lafaa kaati. Waan sananis irratti arge. Jilbi katata jagisee maqaa. Wallahi. Atatajja. Akkamitti baraan saahiba kiyya laal ilmoo akkanatti foon qabdu tanaan barbaada malee siin fedha malee. Tana kun intalti naa taate jirte. Meeshii kana beektu. Namatti si kastaa. Bara tuta kaas jaada dala. Laal gaafii amma walirraa softanii suuraa si kaasuu. Mee suuraa nu kaasa. Nenu kaasa suuraa. Beekin maan tana laal. Waggaa isin akka wal bira teessan lubbuun na deebite maan tana lola kee kabaran baranaa saarukaan afuufaa baate san. Bar lola jaartii jechuun bar akkuma nama saarukaa waliin baneeti. Maal sodaatti taa'e? Akkam. ما الله ما شاء الله تبارك الله بيخ مخن أكمل سورة مي؟ لا ما شاء الله ما شاء الله سورة ولا أنا أزل ما شاء الله سورة ماذا كانوا يقولوا؟ أكل أبين لا أما كان أو علي ما شاء الله بيخ ما كنا يعني أو نقول أما خلال waan takkaa jira gartee namni gartee ishiidha bakka tana jiru jiraate gartee geessitee waliin kan godhu dhokaawo. Egaa fixannuma fixanii beekin maan tana laal hoggaa eegalan tana eegaleetiti ana ammaas hoggaan isii fideef akkamittiin cidha isaanii nama tokko hojjaa beek. Aboo intalaas fideetumaan anis cidha isaati sanummaan wanni ijaa kajuus ni jira. Ani hanga injii sanilleeti maaliif ati obboleessa kiyya waan taateef gaammaan tana gammachuu teenya kaatee hundaa warquun bareedadha waan ta'eef ammaan tana gaa namni isiidhaaf akka ishii yoo jiraate yoo du'anillee gaafachuu baattee gaafattee ishii dabartee kallattumaan geessitee kan godhuudhaan fedhaa beeku. Akkana laala ammaan tana waa hundaa jaayiza gooneeti akkasitti waa hundaa qopheessinee xumurree gaa ni kagoona maaltu jira. Isiirraas babbaruun gaariidha. Amma barisiisa amma waa'ee kanaa ittiin dhufe ammaan tana gurbaanis obboleessi keenya siitee jiraami. Akka jabaan naate walaa. Kanaas amma gaa michiyoonis. Amma gaa egaa isheenis akkana jettanillee naataate jirti. Michiyoonis haayomeetoodhaa beeka. Naataate jirti bire saniifuu nama ishiidhaa kaas jiru. Nama isiidhaa kaas jiru ni jira. Jiraachuu baatullee biyyi jiruu jiraates. Isra ammoo kaas jiru sayillee osoo sayillee oluma bartan rakkoon qabu waliin isin barsiisa. Akkuma namatti laal si bareetiin keessa keeffate malee waa'ee keetiin barree beeka. Waa'ee kiyyaan barree rakkoon qabdu inshaallah barta. Akkasitti bakka kaas jiru illee waan irratti qisheeteef kanillee bartaniituma kaa biyya sayillee barqonna kaa. Gurbaan sirratti qarame. Obboleessi gadi. Asirratti qaadee. Inni isa malee namni sammuudhaan xiqqoo sirra yaanis nama sii gadi osoo hin taane nama walii. Nama irra guddaa sun jiru as keessa waan ta'eef bakka Itoophiyaa jiran siin jaaha.
Ay rakkoo qabu ni dawwala. Eeywa. Mannis kun kana keeti. Anis ulii haa fuula duraaf jaarsa keeti. Inshallah yeroo gabaabaa keessatti wal fuuna kaatee aliin hojii jiraatu wal nu rakkisuu hin jiru. Kalleen jirtu yaadina. Waan silaa gartee laalota hunda aliin jira ulii. Arrabooda ammaas bakka tanaa gadi hin baatu beeku. Asuma ta'es. Amma booda. Wayi. Boga laal jaartii fi farda abbaan leenjifataa jaalladha. Abbaan leenjifataa kun hojii guyyi. Hojii. Mana namaa gamta kan ta'e. Baadii lama mana dalaalaatiin ta'e baadii jaa. Bakka mana arabaa jiru. Amma kan kallattumaa warra arabaa irra kan dhufte. Amma kallattumaa jira qabdee. Yalla iyyee taate kaatee ali. Amma hundaafaa ati kaatee irra dhooyitee ati kaayyaa irrattis bilbilaas. Garteeme irra dhooyitee hundaa wal qixxee jiru qabnas hin jee. Akkane. Haya. Si galtee bileeti. Ni. Halaas akkasitti. Ati qamalaa soo giran jeen kanaaf hin oolirraa beekna. Keessatti hin baane. Waa sodaatin gaa. Sodaatin. Ammishii wanni guddaan beekamu jaalalaati. Jaalalatti amani malee. Jaalatti jiraannan addunyaa guutuun laal jannanii addunyaa jaalalaa hojii jira. Wallahi. Ni beeksan nama. Amma sararaan qabu ni beekan nama yoo tokko. Ni beektame akkasi kun aboo barmichoo waa hundaan beektu la siin ganne. Bar hayyuu akkuma addunyaa jette san. Saatti tan dura beektaa liisi. Wayi keessa qoradheetiin akkana isiin tun naaf taati. Obboleessi kiyya kanaafis ni taati jedhiin fidii barisiin maa ni beekta. Awwa galatoo malee bakka fiddee. Amma kanaafuu gaa. Kanaafuu ammaan tana lakkoofsessi sanis irraa fuudhi gaati waan sila amma godhamuu qaba kaasumarraa kaanii atti deemnu ni sinja. Haya. Ani ammaan tana beekadho kaa obsuun danda'u. Amma duba amma dubballa. Akkam goona seeta. Lakkoofsumallee irraa fuutee oolee. Aamii faadha inni yaamnee kaa. Dubbita kanaa jiraannu durmadhaa yennaan kaawwan lameen qoftiin akkamitti waan kana wanni goona. Adiidhaaf haa jaalala addunyaaniiti. Lameen qoftiin goona. Rakkoo qaba isuma taanaan. Isiidhaatiitu bari ni kaana godhaa jaalati bari ruun bilbiltaame. Amma bilbiluu gaaree. Lakkoofsuma irraa fuudhemma. Lakkoofsaa ammaa. Kaasif qofa Itoophiyaatti kana ta'e. Laalaa haa Itoophiyaati. Maaliif amma lafa bilcheeffanneeti. Hawwidhaan xiqqaan jennee. Ijoollees. Iddoo gaabeeta. Garuu xiqqaan kun sana dhagoo wayyeechuu hin jaakaasa. Sandiis booda dabalatti. Akkasii. Kayroo ati. Eegatee wayyeeta. Amma. Akkuma sinettan naata garaan. Amma maal godhani beektaa? Kallattiidhaanii karaa warra Itoophiyaa daballa. Ayyee. Sirriitti. Maal goota aroosni argama. Awwaan akkasumaan fedhami. Aroosni tolee waa tolee jenna. Sangana taphatta akka gaariitti amma naale. Narraa iyyaatiin jechuun biyyaa fi jira. Ayyee iyyaatu. Iyyaatu. Awwaan eeguma takkitti utaa na furte bara. Bara aboogaa namni namaa booyi. Na furte bara. Natti min mala koisa. Koisittiin. Lakkoofsa haa maal eegatti na sanii bara. Sadarsa qabanneeti. Aha sana bara gaa. Irra deebiti bire. Duwwaa ni deebishan. Duwwaa sagal jechuutti. Afurtamii lama. Ni beekaa bara duraa somnoo isa qaba. Afurtamii lama. Afurtamii lama soddomii jaame. Eewa. Soddomii jaame. Amma 15 jahi. 15. Ayyee 20 jaha. 20 Berturani kawan tahu makan dia. Bayangin. DJ tinggal banding-banding ni rapat Tak kasih itu. Insyaallah kati. Sudah amat lah. Warni guna. Itu bola. Itu boleh punya je lah. Ni gua. Ini gua. Kalas. Aku boleh beda. Masih ada gua itu. Ini tu kali kita tu. Ini tu lebih besar apa? Ni aji ka ba kaisa? Wallahi. Dapat. Ya ni ba. Dir. Aye. Takkan belajar tu sini jadi. Tak kasih itu. Walau orang yang tu nak tinggal tu pernah sana wali tinggal tu. Rabbi wali muhafid. Amma le wali ni salan terus gira bekan doli. Ga. Amma lokasi ni buah. Amma khalati dia amal kudu kapna.
akka aadaa teenyaa akka namni illee nutti naatu an akka yaada kiyyaatti sin jee kennaa kiyya. Ayyee waan takka rakkoon qabu waan jechuuf eenyutti naan jedhe. Maal seeta namuma kana haa hamaa jaaniimu nama kana dhageessisuu qabna. Dhageessisuu qabna beeku. Ayyee akkasitti dhageessifneeti. ayyee Abooluti akkanarra jirraa. ayyee. Har'a kennaadhaan fuusisu deemaa jeetiin gurra kiyyan balleessu beekanii kun. Yaa hawaa maal jettee naan jedhe an biyya tana keessa nama qaba. Yeroo tokko biyya tana keessatti namni nama kiyyaa jee ijoolleen biyyaallee tana dhabdan hundinuu warana garagalee jiru. Ni beektaa eegamataa keetii. Sanniifuu isaan nama kanaa tokkollee naan dhageessisin maaliif? Numa lameenii qofaatti isaan wadawwiitii waan ta'eef nama ambaatti yoo himtire na wayya. akkasirree Ijoollee teenyarra. Haya gaa'eegi jettee fugaa. Nama ambaatti hime nama ambaatti wajjin akkasii yoo akkasitti xiqqisoo aruusa shaashaa goonee. Aruusinni rakkoon qabu aruusa gaarii goona. Nama ambaatiin keenya kana irraa dhiisaa walii beektamu ijoollee irra biyya teenya. Aboo dhugaa jettee aboo uummanni biyya teenyaa kun ta'uuti. Hin taa'anii dhiisi. Isaanumaa namni waan kana hunda godhe. Aboo dhiisimee barana wayii akka namni ba'uu baate isaati. Akkaamaa keessa. Amanni baranaa kun siif naasaa barbarree 2024 kun. Naaf hin taane wallahi naaf hin taane. Siif hin taane. Kan hunda kana godhe kaan ijoollee wajjin nyaatte biyya tana barra waan nama biyya. Haasita kiyya hundi. Akkasiiti. Saniifuu amma tanaas yoo dhagayan akkaataa itti balleessan garteeme yaadan ni beekta. Saniifis jira ammaan tana kallattumaan anaa fi nama hambaa tokko nama lama si dabalannee dubbii tana finnee aruusa kaanamni hundinuu daldalaatti fedhatti hirmaataa ta'e aruusa goona si jechuu fedhe. Akkana sirrii. Aruusti gammachuudhaati xiqqaa guddaadhaan dhufa. Akkas goona kanaas. Amma kallattiidhaan maal ta'uu qabna seeta. Kalaas amma haala fudhachaatuma xiqqoo tatteenye deemneeti bakka jiboota waan jiraatu sisirreessinaan baadhu. Anamma gaawwan jechuun fedharree kan ijoolleen isaanii dhageessan eenyu dhageessan jechuudhaan qabatanii. Ati laal harma duraan wal iftatan wal isin. Ijoollee isaanii tan baatati. Ijoollee keessatti nama. Naaf ijoolleen teenya wal lolaa siin jechuun jira bari wal dhaba qabna. Amma gaate harma duraan wal iftatan wal isilaan. Sigalee akka reefu jette san jaalaltii maal jette reefu? Kalaas amma kana taanaan gaa amma ati beek wanni hundinuu ni jirti jennee turee ni reefu. Kalaas sanirraan bakka jaalaltii jirtu hundumaan dhawwee jirti. Akkana ilaali. Ijoollee teenya anumaa galii dhabbe. Dhimma kun dhimma keenya si laallate. Wanti nuti dhiiga tokko beektan. Kanaafuu akka nubbi akka waa'ee keenyaati garuma kennaa keenya jee haa jenneeni akka inni godhu qabna malee amma beeki anaas siis isaatu haadha keessaa qaban. Haadha nu naqata jechuudha. Maaliifi ani siin fideef ansi jalaan dhufe nuti lachuutu haadha isaa seennee jirra amma. Akkasitti amma bilbilee akkasitti haalii kiyyatti waan kana karaa xumuraatti oofna jechuu fedheeti. Inshaallah ni tolchisi du'aama godhe kaates ammaan tana kaate isin ati ni teessa bara ulee kaate anumaaf dhalli baat deddeemee sitti deebi'amanni mallee mana keetti bara. Maal gootaati ulee? Maal gootaati? Hojjuma yaadde? Rakkoon qabu. Abshir. Takkasitti hordoftootaa fi kabajamtoota kennaatu gartee mi'aanqaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufutti viidiyoo tiitillee hanga xumuraatti daawwadhaadha. Subscribe like share godhuudhaan waliif dabarsaadha. Hanqaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufutti nagayaan turaa na hordofa horaa bulaa deebanaan isinin jaa galatooma. Salaamtaa jirreetis.